Tis nama yaadati biyya keessallee nama gurmeessaadha kokkee abaddaadha walloon anduukaa sitti himaanii si komandoota biyyaalaa yoo dadhabde isin warri biyya keessa jirtan namoota jajjaboo walitti fidaadha viidiyoo kan hawaasatti mul'isaadha walloon kokkee qabaddaadha akka amma namni soofee miidiyaa deemeetiin maaloo arsiillee miidhamtee wallollee miidhamtee kanaa miti maatiin inni irraa bahe si komandoon miliyoona 20 jal'iftu maatiin isaan jal'isu mucaa kanaan dhugaa sitti himaanii gocha fokkata irra raawwatame tana bichaa sitti dhaammadha guma baas nama yaadaati warri biyya keessallee waan kanarratti yaadu mucaa kana hedduu wallaahi billaahi nan laalessa akka nama Oromoo tokkootitti na dhukkubsellee dhallee na laalessellee kanaaf waan kana jajjabeessaadha mucaan haa barbaadamu gaafa mucaan barbaadamellee wanti waa'ee mucaa kana qaqqabanii dubbachuun barbaachisaadha miidhama isaallee kafaluu qabdi walloon yooma inni argame miidhama isa miidhaan kana jechuudha gadi baatee walloon isgoo jettee si komando jalatti jiidee akkasii fixachuu qabdi malee miidiyaa irratti wal gaggawanii waa si komando maaloo walloo jedhanii ka araaraman kun tokko hin jiru jechuudha yoo akkasii namni walitti hafayu jedhan kanuu bichaa dabarfadhaa atillee isin kana dhagahii waan kanarratti hin cal'isinaa isiniin jedhaa assalaamu alaikum. Biyya keessanii wal qabataatiin guruupii keessaan ijaaradha. Tokkoffaa akkuma keessaanii san gadi yaasaa jiran keessa seenanii keessanillee gadi yaasan. Amma kaleessa galgalaa tokko viidiyoo isaanii ka waraabadhisii erganaan jiree ture. Gadi bu'atii lafarratti ajjeesa. Qaama miidiyaa irra wal fixan kana keessaan walii galanii ranna fakkaata. Nuti dammoo waliin qabdan. Isinummaa ilmaas komandoo jechuudha. Tokko dammoo ni qoosaa, tokko dammoo ni sirbaa, tokko dammoo isaa waliin caffaraa, tokko dammoo isaa waliin nyaata. Isin yoom ubbeettan? Obboleessa barkaama waliin nyaatu nama gabatee takkarraa waliin nyaatu morma qabee fudhee viidiyaa irratti gooddanyaatti waamatee nama tumee barjarri kunniin bineensummaarraa. Osoo obboleessa kan kee ta'e, osoo Oromoo ta'e, Oromummaa fi dhiinni Oromummaa hanqatee tirii walii irraa nyaata sun akkamitti? Daba waliin nyaatanii argatan waliin nyaatanii jiraataranii barjarri kun. Har'a garuu Oromoo qulqulluu osoo ta'e tirii takkitti irraa waliin nyaattee firaashii takkatti irra bultee gooddanyaatti waamatee alaan tumu jechuudha. Buddeena takkatti irraa namni waliin nyaatu jechuudha. Tirii takkitti gabataa takkatti irraa namni waliin nyaatu. Har'a garuu jarri kunniin gabataa takkatti irraa osoo nyaattu alaa itti wal waamtee warra ofiitti wal waamtee ilma keenya bar quceerra jettee xiyyiitii afaan keetti. Dhugaa rabbii yoo kan isin gubuu baate yoo dhiin ilmaan keenyaa isin gubuu baate dhugumaan dhugatti koomentii dhalaa keenya dhattanii jira irratti barreessina. Wanti ammaa isin dhalaa keenya taatanii koomentii jala dhattanii barreessaniif illee jiru. Diina dhallee diina borullee diina nuufi. Maaliif osoo nuti waliin dhaabannu hin jirra jennee xiyyiitii itti binnee waa meeqa itti binnee jennu har'a nuti saba hidhatee bar saba bicuudhaan nama dhibbaan bar jara galsinee gallaa jettee bar dhaadannaa isaan nurraa dhaadatanii adda. Nuti demmoo gara laafummaan nuti laafnu adda. Kanaafuyyuu har'allee borullee dursaatii ofii ol qabadha. Nama ofii ol qabatetu ganda namaallee ofirraa qaba. Miidiyaa kanarraa kutaan kudhanii arsi gadi jedhu irraa shawaan arsi gubatti. Kutammaan kudhan keessa, Wallaggaan keessa, Harargee keessa, Jimmaan keessa guutumaan guututti viidiyoo gadi yaasanii warra kanaaf sagalee ta'aa turan. Har'a dammoo mucaa keenya kanaaf eenyu sagalee ta'e kennaayyuu sagaleen taaneef kennaayyuu hin balaaleffanne. Ijoollee si komandoo jechuudha. Amma kalee galgala irraa dubbataa turre bahee jiraan hin jedhaa turan. Har'a dammoo bahuu isaa dammoo mirkaneeffatee sheenni asirra dubbate ustaazonni asirra dubbate warri dubbii qabe eessa dhaqee ishee mucaa keenya as nu baasaan jenne kan isaanii gadhiisanii maaf cadhisan ijoolleen keenya haati viidiyoo irra baatee booti maaf cadhisan guyyaa sanirraa maaf profaayila mucaa kanaa godhatanii as nu dhiyeessaa jechuu didan lubbuu mucaa keenyaa maaliif hanga irraa cadhisan. Kanaafuyyuu isin wal qabatanii mucaa kana profaayila isaa godhatanii qaxxi gootanii soofixanii bakka inni jiru baasuu qabdan. Wanti inni isaan dubartii isaanii irra raawwatte dhiirummaa miti amma. Jecha suukanneessaa gocha suukanneessaa kan jedhaa turan. Nuti Oromoo arsii taane wal faarsina malee ganda namaa faarsina ofii gadi baanee Oromoo gada arsii gandummaa beektanii jedhanii nu arrabsaa turan. Kaleessallee hardhallee dubbatamaa ture. Kanaafuu nuti har'as borus wal qabattan taanaan ufumaa ilmaa si komandoo wal qabadha. Kaleessa galgalallee kanuma irraa dubbataa turre guruupii nama biraa keessattis nagasii nama biraa keessattis. Waliin qabattan taanaan akkuma dheengadda ka isin wajjin nyaatu gabataa irraa gadi fuudhee gooddanyaa ofii isin waamee harka duuba siidhee saba biraa
nu dabalee fillee hin jiru nuti saba tokko gaafa jenne sabummaa kennaaf gaafa nu jibbani oromummaa kennaaf gaafa nu jibban nuti oromoo uf danda'ee jiru oromoo gimmaasha ta'ee jiru waan ta'eef nuti walloon keessaallee baafanne buqqaatonni isaanii nurra jira nuti gumaa mucaa kennaa baafanne baafachuu baanne kabiraa harka jalaa fudhatee keessaa ba'e lola walloolee dhaqina lola jimmaalee dhaqina lola harargeellee dhaqina. Garuu mucaa keenya baasuuf dammoo dirqama isin profaayilii godhatanii kutaa isaanii jalaallee galsi isaaniillee seentanii naasayina. Sagaree badaa isin waraabdan hunda isaa gadi yaasaniitiin isinirra waraabbatan jecha waan badaa isin qaaqaa waan badaa isin qaasa. Tokkoon namaa dhaqxanii gasii namaa jalatti hin barreessina. Jaaladhaan sibbaa. Ani kanaan booda. Garee keessaa jechuudha. Osoo ilmi walloollee achi keessa jiraate garee keenya kan ilmaan arsee namaa sikkoo mandoo namni nama ajjeesaa jedhee labsitu kun jirula. Amma isaa kan osoo achi keessa jiraatee sagalee achirratti qabame fidee asirratti qabe namni akka isaanii sansafuu Oromoo cabsee lubbuu ilma namaa bakka jirutti kalaa bira taraa jedheen jiru kanaa jettanii wanta akka sodaatin akkasitti ergasiin jedhu sanii natti ergi jedhiin qoma daatee sittaa ergu. Lakki kan isaaniiti bara amma King Ahmad sun maal jedhee abdii bilisummaatiin guruupii ijaarratanii jiranii guruupii keessatti amma akka duraa miidiyaa irra waliif fidinaatiin achuma bautuma qabdasanii ajjeesaa bira darbaa. Gaddaa yamanii ijoollee lafarratti beeku ilma abbaadhaa tokkichaa kan nama jedhanii labsanii amma na dhageeffadhu obsesiima maal jedhanii labsanii ustaazaan isi koomandoo ijoollee keenyarra qawwee bitanii ijoollee keenya gaara erguudhaaf qopheessaadhanii ijoollee qawwee bitaa jiranii qawwee itti jiran jedhee labsa ishee eega labsee booda guruupii keessaan hidhatanii maal jedhanii lafarra miidiyaa rabbidinaa lafarra qaba ajjeesa ka jedhe sun kennaa labsii jara. Kanaafuu iyyuu lammaffaa nurra labsuu isaanii diina keenya amma kanaaf dubbadhee na dhageeffadha. Miidiyaa fayyadam arguun haayee nagar fakkeenyaa mucaan ijoollee saguree keessaa dhiyoodha fakkeenyaaf uumaa wata kana agarra kaashi kijibni faayidaa hin qabu kijibaa jiranii waa'ee biraa dhiisaati waa'ee sagalee mucaa kanaa irratti haasa'a. Kanaaf ati suuraan kaasin nama kaasin jedhu fi dhibee akka mucaan bahee laalla nama sanatti nama mucaan bahee jedhu san ni gaafadha akkaataa mucaan ittiin bahe. Ina barakam jedhani baay'ee bichaa miti bashaashaa laalmanni keenya jechuudha jira seente. Jaarsota tokkodha jaarsonni gidduu seente isin warri miidiyaa irraa callisaa jedhan. Garuu halkan deengaddaa nama akkatti nama sagaleen itti seenanii katakkatantu jira. Namnan beeku ilma abbaadhaa tokkichaa osoo waliin dalagatan. Jaarsummaa ila dhageeffata jedhasin ila obse dhiifamalee naa godhi. Keenya wallaana itti jira. Wannummaan asirratti dhageeffadha usuu nafseen namaata dura baate ijoolleen kun mucaa kana akkana godhanii mana dhiirti qabdee dhiira tokko qabdee dhiirti dubartii jala fiddee dubartii jala dhaabdee waan tilaa ilma namaa irratti dahin irratti dalaganii jaarsummaan asii uummanni Oromoo warroonni ustaaza ofiin jedhu asirraa haasan takka illee jirtu yoo dhugaa hin baasna jedhan duraan tursuutu jaarsummaan dubbatiin ijoollee kana bakka jarri jiranii baasanii fidanii maatii jaraa kan bo'u yoo jiran yoo argitan haati viidiyoo isaa argitanii tan viidiyoo miidiyaa kana deddeemaa jiru namni argina jiru warri ajandaa kana kaase namni tokko isaa waa'ee mucaa kanaa dubbataa jiru jarana ilmi namaa hima tumamee hima waan fedhe godhamee namni haga mucaa kanaa miidhame jiru baay'ee dubbatee mucaa kana miidhaa hedduutu ragge intaloon waan qaanyaa Oromoo keessaa baate Oromummaa keessaa baate safuu amantaa gadhiifte waan hangasii ilmi dhiiraa qabee jala dhaabatee waan hangasii irratti godhanii namni tokko namni argina jiru Oromoo arreeseen Oromoo asirraa jettan tun dheengadda gaafa mucaa caammaa nyaate asirraa baatee fagaraa hundi kaatee hundi isirraa yaa'utte mucaa kanarraa wanti kun safutu badee amantaa badee jedhee namni gabbee dubbate jiru isin ammoo gaddeebitee ijoolleen keenya sa'aatii har'aa kana harargeef jimma walirraa jettee jimma harargee sagalee taana jettee deemte obboleessi jaraa bahee kan dhabame dubartiin irratti waan barbaadde gootee barbaree qaama isaa dibdee jechuudha kanaaf bakka jirtanii jiran laal bakka jirtanitti mana seentanitti mana dhayitanii ijoollee keenya waan biraa ajandaa biraa godhatutti waa'ee mucaa kanaa godha waa'ee mucaa kanaa dubbata araarri wayiitu jiran dhugaa dubbachu yoo nu dubbannu ammoo biyya biraa teessanii ajandaan goyina biyya biraa teessanii rakkoo uumaa jettan jira garuu erga callisame maaliif gadi hin baane mucaan kun qaqqabame maaf hin dubbanne jarana mucaan kun dagatamee jiru eenyu irraa dubbataa jira nam tokko isaa dheengadda ijoollee nam tokko bichi mana tokko bichi darge mana bashashaa kanaa ammoo eessatti arge waa'ee sagalee mucaa kanaa kan dubbataa jira achi booda nam tokko waa'ee mucaa kanaa namni dubbataa jiru jiru garuu gochisu kanneessan ijoollee hunda keessaa irratti dalagame mucaa kana jechuudha qabdee dhiirti dubartii irra fiddee kana maaliif hin dubbanne usuu kun jiru ammoo araarri Oromoo buusuuf araarri ishee ustaasota jettee asirra deemtu buusuuf deemtu taminni wallaahi billa araarri wayitu jiru
Kana yoo hin dubbata yoo mucaa kana gabbaasan taate mucaa kana bakka jiru gabbaasanii araarri akkasitti bu'aa jechuudha. Kana irratti dubbadha sagalee ta'a mucaa kana. Viidiyoo waraabaa viidiyoo gadhiisa. Sheer godhaa karaa feesbuuk karaa hundaanuu yoo mucaa yoo du'e jiraate maatii warraa haa tufatu haa imimmaan buusee akkasitti sabbaree haa dhiisu haadha abbaa kanaan beekte jira haati teessee waan isii jettu dheenga dalageessan namni haadha irraa baatan namni haadha keessan jaalattan imimmaan haadha sanii jiran akkamitti garaa nyaanne ijoollee keenya kan akkamitti isin ganda namaatiif sagalee ta'uu fi ijoollee kana so inni miidhamne kan ganda isaa kutaa isaa miidhamee akkatti jiru so achi buuteen isaa dhabe mucaan kun hin jiraan jiru isaa kan beeku. Janaayiza illee yoo ta'e namni du'eera jedhee akkasitti beekee janaayiza isaa beekee akkasitti maatii dhoobsuu qaba malee ganaa jarri teettee labsii biraa labsitu asirraa kan qabame kan dhabame kan waan meeqarratti hojjetame kan dhabame asirraa jaarsummaa jettee ustaazonni asirraa haasoftu. Oromummaa isin jettan oromummaa hudduu harree keessa kaayaa abbo oromummaan taminni isin